man hiriirri kun akka nagaan jalqabame nagaan xumuramuuf immoo hordofii haala gochaatti jirantu jira jechuudha. Egaa karaan argaa jirtan kun karaa bal'aadha. Almost akka argaa jirrutti konkolaataa 8 yeroo tokko kan dabarsudha. Konkolaataa 8 karaan dabarsu kun guutuudhaan guututti cufame. Waajjiraaleen gamaaf gamana kanaan argaa jirtan kunniin akkasumas paarkiin guddichi Lincoln Memorial kan Abraham Lincoln yaadatamudha. Soodduun guddaan Lincoln Memorial jedhamee beekamu iddoo kanatti argama. Aga paarkii kana dabalatee waajjiraaleen asitti argaman kun yeroo baay'ee biiziidha. Bakkeewwan kanneen hunda bira yoo darbinu konkolaatonni isaanii dhaabatanii jiru. Bifa adda addaatiin adeemsi godhamaa jiru. Warri karaa miilaa irra deeman yoo ta'an malee karaan kun guutuun cufamee Oromoota isteeta garaagaraa irraa argaman kumaatamaan karaan kun guutamee jira. Har'a Ameerikaa fi Awurooppaan iddoo sagaleen Oromootti dhagahamaa oolteedha. Almost gara waajjira hajji alaa Ameerikaa gahuudhaaf dhiyaachaa jirra. Akka argaa jirtan waajjiroonni mootummaa federaalaa Ameerikaa hedduun bira darbaa jiru hundi namoonni sa'aatii kanatti keessaa bahanii gara mana isaanii yeroo itti deeman kanatti karaan cufamee hiriirri guddaan kun adeemsifamaa jira jechuudha.
Nike. Egaa daawwattoota keenya gara waajjira haajaalaa Ameerikaatti dhiyaachaa jirra. Namoonni asitti argaman baay'een isaanii humna dabalaati kan deemaa jirani. Akka amma argaa jirtanitti xiqqoo aduunis lash jedhe fakkaata. Xiqqoo amma qabbanaa'aa jira. Duraan ture irraa xiqqoo qabbanaa'aa jira. Inerjiin namootas dabalaa, sagaleen namootas dabalaa. Sagaleewwan dhagahamaa jiran waraanni Eritiriyaa Oromiyaa keessaa sabaaf sablammoota biyya keessatti cunqursaa jiru. Cunqursaa isaa dhaabee Itoophiyaa keessaa haa bahu. Keessattuu tibba kan ammoo waraanni Eritiriyaa Tigraay keessaa addunyaan haa baatu jedhee sagalee itti dhageessisaa jiru kun akka Oromiyaa keessatti dispaaч ta'e yookaan immoo akka Oromiyaatti bobbaafamee jiru ni beekama. Waraanni Eritiriyaa kun daddafee Oromiyaa keessaa haa bahu kan jedhu. Milishaan Amaaras akkuma kana duras dhagahaa turtan akkuma tibba kanas irra deddeebi'amee himamaa jiru. Keessattuu Wallaggaa naannoo Horroo Guduruutti ummata Oromoo baay'ee dararaa turanii gara Wallootinis ummata keenya Oromoo Walloo wajji waan isaan godhaa turanii ni yaadattu. Ammas tibba kanas gara Wallootti deebi'anii ummata keenya Oromoo Walloo achi jiran dararaa jiru. Waraanni milishaan Amaaraa fi humni addaa Amaaraa kuni egaa nuti miti kan jedhe addunyaan afaan tokkoon United Nation Ameerikaa fi dhaabbonni idil addunyaa garaagaraa mirga dhala namaatiif dhaabbatan hundi waraanni milishaan Amaaraa fi humni addaa Amaaraa kun dhiibbaan isaan biyya sana keessa geessisaa jiran baay'ee hamaadha waan ta'eef dhiittaan mirga namaa isaan godhaa jiran hamaadha waan ta'eef milishaan Amaaraa fi humni addaa Amaaraa immediately naannoo Tigraay bahuu qaba jechaa jiru. Nuti immoo kan jechaa jiru naannoo Tigraay qofa odoo hin taane Oromiyaa keessas milishaan Amaaraa akkasumas humni addaa Amaaraa seenee uummata Oromoo dararaa jira waan ta'eef immediately haa bahudha. Uummanni Oromoo hiree ofii kan murteeffachuu danda'u bilisiginnaa miti uummata hiree Oromoo kan murteessuu danda'u uummata Oromooti hiree ofii murteeffata waan ta'eef carraan hiree murteeffachuu uummata Oromoo haa kabajamu. Kun immoo heeraa fi seera biyyattii irratti kan taa'amedha. Bifa kanaan sagalee dhageessisaa gara waajjira haajaalaa Ameerikaatti dhiyaataa jirra. Akka argaa jirtan kabaja mirga namaatiif qabaniif biyya keenya lammaffaa kan taate Ameerikaan sagalee uummata kanaa dhagahanii kareessuma galgala hiriiriin jira jedhamee itti himame karaa guddaa kana cufanii bifa akkanaatiin uummanni akka sagalee dhageessisaa deemu gochaa jiru. Egaa hordofnee almost amma waajjira haajaalaa Ameerikaa bira geennee jirra. Gara seenuudhaaf deemna. Iddoo sanis wantoota dhageessifaman xalayaawwan kennamantu jiru. Akka nu hordoftan kabajaadhaan isin affeerraa almost waajjira haajaalaa Ameerikaa yookaan State Department kan Secretary of State Secretary Blinken itti hojjetan bira gahaa jirra. Baay'inaan aangaa'onni Ameerikaa dhimmuma Itoophiyaa fi dhimmoota addunyaa biroo irratti dubbachuudhaaf Awurooppaatti argamu. Pirezidentiin Ameerikaa Joe Biden har'a United Kingdom yookaan UK seenanii jiru. UK seenanis dhimmoota turtii irraa godhan keessaa tokko jedhamee kan himamaa jiru dhimma Itoophiyaa kana akkuma argitan President Joe Biden torban muraasa dura dhimma Itoophiyaa irratti gabaasa bal'aa tokko baasanii turani. Gabaasa baasan kana keessattis waraanni milishaan Amaaraa loltoonni Eritiriyaa uummata Itoophiyaa irratti badii geessisaa jiran akka dhaaban kan gaafatu xalayaa baasanii turani. Xalayaa kana keessatti wantoota baay'ee boldly irra deebisanii dubbatan keessaa tokko mirgi sabaa fi sablammoota pluralizimiin yookaan diversitiin biyya sana keessa jiru akka kabajamu kan jedhu kan keessatti argamudha. Egaa daawwattoota keenya waajjira haajaalaa Ameerikaa afoo geenyee jirra. Hiriirichi fufaa akka hordoftan kabajaadhaan isin affeerra.
Qabsoon itti fufa. Kenniti gadi bu'uu yaaltu. Destination kenna isa guddicha yookaan iddoo harreen keenya jenne keessa isa guddicha bira geenyee jirra. Sagaleen qabuudha. Xalayaan sunis ni kennama jedhamee eegama. Akka argaa jirtan waajjira Haji Alaa Ameerikaa footti argama. Waajjira Haji Alaa Ameerikaa kana irraa yeroo tokko namoota gad erganii xalaa haala itti fudhantu jiru. Kanaaf dhimmoota kana fakkaatan irratti turtiin kenna itti fufa. Akkuma argaa jirtan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman iddoo kanatti argamanii jiru. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yookaan Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman kutaalee Ameerikaa iddoo adda addaa irraa bahan kun sagalee isaanii ol kaasanii sagalee uummata Oromoo biyya keessatti akka hin dhagahamne mootummaa abbaa irreetiin dhorgame sagalee dhageessisaa jiru. Filannoo sobaa guyyoonni 10 yookaan akka saafee jedhamee irraa haasa'amaa jiru kana irratti uummanni Oromoo filannoo zayitii fi sukkaara irratti hin hirmaannu jedhee kaardii fudhachuu dhiisuudhaan itti hirmaachuu akka hin dandeenye fi hooggantoonni isaa bakka mana hidhaa jiranitti filannoo irratti akka hin hirmaanne uummanni Oromoo jala muree beeksisee jira. Fakkeessaadhaaf kaardii nama tokko 50 nama tokko 100 kennaa maallaqaan fa'aa baasanii bikka adda addaatti isteeta garaagaraatti yookaan immoo naannolee garaagaraa keessattuu naannoo Somaalee fa'aa keessatti gadi baasanii kuntaalaan akka kaardii filannoo gurguraa turanii fi kaardiin filannoo namoota eeyyama daldalaa baasaniif namoota mattaawaqaa yookaan immoo waraqaa eenyummaa baasaniif akka gaarantii yookaan namni san qabne akka hin baafne akka dhorkamaa ture hunda hordofaa turtanii filannoon bifa sobaa kanaan qindaa'e kun Itoophiyaa gara dimokiraasiitti hin ceesisu rakkoo amma jirtu kanattuu rakkoo biraa dabala kan jedhu addunyaan sagalee isaanii irra deddeebisanii dhageessisaa jiru. Keessattuu seenaatarri Ameerikaa Bob Mendes Senator Ameerikaa Bob Mendes akkasumas gamtaa Haji Alaa Seeneetii keessatti kan hoogganu jechuudha. Filannoon nama tokko aangeessuudhaaf nama tokko nugusa gochuudhaaf adeemamu kun tokkummaa biyya tokkootiifis dimokiraasiifis guddina biyya saniitiifis wanti fayyadu kamuu waan hin jirreef namni bifa akkanaatiin nugusummaadhaaf deemu kun waan gochaa jiru kanarraa deebi'eeti ce'umsa gara dimokiraasii biyyattiin gootu qaama hunda wajjin mari'atee akka adeemsisu itti beeksisaa yookaan itti himaa turanii egaa dhaaddannoowwan dhagaamaa jiran akkuma itti fufanti jiranii Dajaneen yoo jiraate gara laayinaa irratti yoo dhufte maybe kan si dubbisu ta'a. Egaa waajjira Haji Alaa Ameerikaa footti argamna.
biyya kanatti dhalatan yookaan jenereeshiniin jalqabaa warri jenereeshinii lammaffaa sadaffaa biyya kana dhalatan hundi as keessa jiru. Ijoolleen baay'inaan asitti sagalee dhageessisaa jiran kun waan isin ajaa'ibu ijoollee asitti dhalatanii guddatan baay'inaan Oromoo fi Oromiyaa abbootaa fi haadhota isaanii irraa dhaga'anii malee akka warra biyyatti galanii faayidaadhaaf waan adda addaatiif uummata ofii gurguratan sanallee Oromiyaatti galanii waan biraatii miti kan barbaadanii wanti isaan barbaadan dargaggoonni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo nageenyi isaanii dimokiraasiin mirga dimokiraasii fi mirgi namummaa isaanii akka kabajamee jiraatu gochuudhaaf yaalii taasifamaa jirudha. Egaa ijoolleen kunneen asafotti argaa jirtan baay'inaan warra asitti dhalatanii asitti guddatanidha. Akka argaa jirtan akkuma duratti illee dubbataa turre alaabaan Ameerikas, alaabaan qabsoo bilisummaa Oromoo, haajjiin bilisummaa Oromoo, alaabaan ABOs bifa gaariidhaan bifa hawwataa kanaan qabatanii asitti kan dhiyaatan akka argaa jirtanii. Egaa akkuma uummanni biyyaa sagalee nu ta'aa jirtan jettanii deebitanii himtan uummanni as jiru kunis qorras OAS yeroo adda danda'aati kanatti argamaa jiru sagalee keessan ta'uu waan ta'eef kunis akka cimee itti fufuudha. Bakka bu'oonni fi abbootiin amantaa akkasumas jaarsonni biyyaa Ameerikaa kutaalee adda addaatti argamanis ibsaa kan turan jechuudha. Namoonni adda addaa haasaa ni taasisu jedhamee eegama. Haasaa taasifamu kana keessattis dhiibbaan Oromoo fi Oromiyaa irra gahaa jiru akka warri State Department yookaan immoo waajjirri haajaa alaa Ameerikaa keessa bakka bu'oonni isaanii asitti argamanii dhaga'an gochuudhaaf asitti dhaabbatamee kan dhaadannoon adda addaa jedhamaa jiru jechuudha. No justice in Oromia. We need freedom. We need freedom. US is blood. Egaa daawwattoota keenya kan argaa jirtan kan kana duraanis isinitti himaa turee fi isinitti dubbachaa ture Oromoo gara adda addaatiin amantaadhaan addaan baasuudhaaf yaaliin taasisamaa ture akka ture ni yaadattu. Namoonni asitti argaa jirtan kun yookaan hayyoonni namoonni gurguddoon Oromoo bakka adda addaatti miidiyaa adda addaa irratti hedduu isaanii ni argitu. Namoonni asitti argaa jirtan kun amantaa adda addaa warroota hordofanidha. Mana maree amantaalee Oromoo idil addunyaa kan jedhu hundeeffatanii qabu. Warri Ortodoksii keessa jira, warri Protestaantii, warri Islaamaa keessa jira, warri Waaqeffataa keessa jira. Bifa akkanaatiin sagalee isaanii sagalee uummata ta'uudhaaf asitti dhiyaatanii jiru. Bakka bu'aan Meerii Minneapolis ta'ee kan fiigaa jiru namni asitti argamee uummata kana waliin sagalee dhageessisu asitti argamee jira. Sagalee isaa kan isin dhageessifnuu fi kan isin deeminu ta'a. Assalamu alaikum. First and foremost, Jirtu! 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 Hello, this guy is speaking to us out of his respect. Kabaja kabannehi hina kenyame. Side conversation kesan isati afan kesan kabati agame. Oromo Jirtu! Jirtu! Sira! Jirtu! Sila booda dhiyeessaa jedhee yaadee ture namni gidduudhaan cabsee waan dhufeefi eejee Awaad namni jedhamu kuni dargaggeessa lafaa dhufaa jiru akkuma agartani. Namni kun nuuf keessummaadha bakka kanatti. Minneapolis irraa dhufu saba Somaaleeti. Minneapolis irraa yoo dhufu qeerroo Oromootiif illee meera magaalaa Minneapolisiif nama fiiqaa jiru. Oromoo wajjin dhaabbadhaa jedhee dhufe. Dhageessanii kanaafi Oromoon kanarraa fakkeenya waallee barachuu danda'uu qabna. Nuti magaalaa keessa jirrutti fiiguu wanti nurraa eegamu achii dhufuu xiyyaara muree tikeeta muratee guyyaa isaa balleessee dhufuu qofa osoo hin taane Oromoo nama si wajjin dhaabbatullee beeki. Kasi wajjin hin dhaabbannillee beeki. Qeerroo kennallee qeerroolee akkanaa kanarraa fakkeenya fudhadhaati of duraaf of qopheessaa. EJ Awaad. Thank you.
first and foremost, let me just say that I came over from Minneapolis, of course, and today I'm not a Somali candidate. I'm not Somali at all. I'm actually from the Horn. I'm East African in solidarity with you all. Um, and it's very, very important that really the people, I was just on the telephone conference, on a Zoom conference, talking about the strategy and how we're going to build awareness for the Oromia cause. And in that, they were talking about how the Minnesota delegation is silent on this issue and they need to do more, right? Now, I'm not an elected official yet, right? And of course, it takes a little bit expensive to come out here, and I came with my team. But I came because the work that needs to be done, right, in terms of building that awareness, comes from elected officials actually standing side by side with you, not just giving you lip service. So one thing I want to make sure that the State Department listens to, right, and the State Department hears. These are the people of Oromia, right? These are the people demanding justice, right? And these people, at the end of the day, are citizens of the United States of America. This one's working? Yeah. So, what I want to make sure people understand in this democracy, the United States has principles. It has values. The values it has are freedom, equality, and justice before the law. Now, somebody that went to law school. Now, I went to law school and I have a law degree, so I understand the law a little bit more than the average person. Now, what the people of Oromia are asking for is justice back home. Yes. Is equality back home. Yes. Is freedom back home. Yes. And no dictator, just because they have 50% of women in their ministry or in their administration, or because they're doing things that are politically correct for the West, does not overlook the atrocities of people dying day in and day out. So I want to make sure everybody understands, if I become mayor of Minneapolis, the day that I came here right now, the day that I get elected, we're going to do more. Abby is going to get a call from me. The State Department is going to get a call from me. And those words are going to be very, very clear. AJ Awe stands with the people of Oromia, not the dictator of Ethiopia. Thanks so much. Abi, let's go. Abi, let's go. Abi, let's go. ilmaan Oromoodhaatiin baay'ee galatoomaan isiniin jaa. Ilmaan Oromoodhaa har'aan tana rakkoo guddoo keessa jiranii du'aa fi jiruu keessa jiranii isin sagalee ta'uudhaatiif as jiraachuu keessaniif ilmaan Oromoo maqaa ilmaan Oromoo bakka jiran cufaaniin isin galatoomfadha. Biyya adda addaa keessaan warri dhuftan keessattuu magaalaa adda addaa United States keessaa warra dhuftanii imaltuu dheertuu deemtanii keeka baaftanii hoteela qabattanii warri as jirtanii sagalee ta'uudhaaf baay'ee ulfaadha. Ilmaan Oromoodhaa nu malee waan qaban nuti ambaasaaddara isaaniiti. Nuti sagalee isaaniiti biyya bakkeedhaatti nuti wanni gargaaruu ni dandeenyu sagalee ta'uudhaan dandeenyu qabeenya keenyaan dandeettii keenyaan barreeffama keenyaan teknooloojiidhaan isaan daggala keessatti du'aa jiran. Ilma dhiiraa ilma bobbahee galuu dadhabe abbaa qonnaa qotachuu dadhabe haadha dhiiraa ilma ergachuu dadhabde isaan san cufaaf yaada bakka sana dhaabbachuun keenya rawni nutti bu'uun keenya humaatii miti isaanuu dhiigaan kafalaa jiranii bilisummaadhaaf. Bilisummaan ilmaan Oromoodhaa hin fagaattu. Wanti nuti hojjennu baay'ee barbaachisaadha. Sagalee ta'uu fi birmachuu fi
iyyachuufin baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu bakka kana jiraachuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Alayaa State Department itti galchinee duraan dursee afaan Ingiliffaatiin itti aansee afaan Oromootiin hiikamee jira. Dubbisnaa kana booda eega san dubbisne booddee asii kaanee karaa BOA'dhaan deemna. Namni haasawaa godhu namoonni abbootiin amantii manguddoon dubartiin haasawaa tokko tokko godhachuu barbaaddu achitti goona. Kanaafuu asitti dhaleewuma dubbisnaa duraan dursee dhalayaa afaan Ingiliffaatiin galchaa jirru galchannee jirru ammaan sana isinii dubbisanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaatti dhalayaa